Mannu manarraa mannu qeerraa du'aa jira. Isa ankoo ittuma dhiisame waa'ee uummata kanaa furmaanni jiru jiraate waa'ee silaa waa'ee ammas guyyuma waa'ee uummata kanaa haasa'u ammas Oromoon guyyuma lama gaafa morma muraadhaa guyyuma torbee tokko sooshaal miidiyaa irra iyyinee itti dhiisne iyyinee itti dhiisuun furmaatan ta'u uummanni qeessaa irra dhumaa jira dachiisaa irratti du'aa jira bara. Akka Oromoon daangaa ganni teenya rakkoon kennu guddaa nu bara ajandaa nu kennanii engadda gaafa gondaritti armaan dura waggaa lama dura morma muranii achi geessan guyyaa lama iyyineera rakkoon miidiyaa irratti rakkoon asirratti nuti qabnu lafatti gadi hin jirru asirratti guyyaan amma waa'ee dhimma salaalee kana mucaa kichuu san akkasi gorra'anii argineemi an guyyaa sanirraa qabee fayyaan qabu viidiyoo sanatti erganii osoo arguu baadhes if jibbe namummaa kiyya if jibbe sii galee maaliif uumamee maaliif jiraadhe namni kenna guyyaa lama guyyaa sadi haasaha guyyaa lama iyyuu yoo guddate namuu geemii fi deebi'a namni kun sirba deebi'a har'a Finfinnee keessatti namni beeksisu namni dalagaa har'a mootummaa kana leellisaa dhaadheessaa jiru ijoollee salaaleeti har'a sagalee salaalee ta'aa jirti ta'aa hin jirtu ummatuma kanattuu deebi'ee wanni jedhe kanaaf sagalee addaan hin cinne godhuu qabnaa kanarratti jabaadhaa hojjadhaa ergasii waa'ee qarqaarsaatiitti dhufna waan jedhu ganni addaan haasaa kee kutee itti fufi anillee dalagaa keessa jira. Bardur Oromoo akkam jirtu hanganni nagaa fedha. nagaa eenyu halu hawwiidha obseedha hawwi Obseedha lubbo. ayyoo Ana lubbo. Baga fayyite lubbo. Hundi keessanuu nagaa keessanii. Lubbuu kan uummata kanaa jechuudha. Eenyu muuyitiin irratti qabe? muuyitiin qabamne haasa'e nagaama. Kan uummata kanaa dubbatamee numu lubbuu nu ogguma oggaadhani. Inuma dhumnaa kan keenya kan Oromoo furmaatan qabu. Amma fakkeenyaaf torbee tokko osoo asirratti hiine ajandaa biraa uumnaa, ajandaa dhuunfaa nama dhuunfarraa dubbannaa. Kun geemii isaatti deebi'a, kun immoo sirba isaatti deebi'a. Waanuma uummata kana kuni jechuudha. Wanta nama dhuunfaa osoo hin taane kan uummata maraati. Ayyoon keenya hin du'in, abbaan keenya hin du'in, uummanni dhugaa rabbii viidiyoo kaleessa galgala yoon argu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo imimmaan koo qabachuun dadhabe dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame akka horiitti namni qalamoo. Ani jara kana wajjin lakkaamaa hin jedhe dhugaa waaqayyoo. Baay'ee tokko natti dhagahame. Ayyoon teenya ogguma oggaan duuti. Abbootiin keenya ogguma oggaan uummanni keenya mormi isaanii qalamee feerroottis hakkaa'amee du'aa isaanii fudhatanii galanii. Numti maaliif walii galtee dhabne gandatti wal qoonnee wal arrabsina. Hunduu hojii dhuunfaa isaatiif deema malee kan uummata kanaa iyyuu tokko iyyuu hin jiru lafa kanarra. Dhugaa rabbi. Kan uummata kanaa gargaarsaa ajandaa gargaarsaa dhiisanii osoo uummata kanaa jedheetuma iyyanii bakka jarattii kana of keessaa baasuudhaaf. Lubbuu osoo namni tokko dhufee uummanni kun keessaa bahee jedhe Oromoon walii galtee hin qabnu. Lubbuun walii galtee hin qabnu jireenya keessa. Nama 700 jala jirtan kun walii galtee hin qaban. Sanfakkaanna kanatti jidduu keenya diinni dhufee nu qala malee nu bar uummattoota miliyoona 60 ol lakkaa'amuudha uummanni Oromoo. Garuu uummanni xiqqaan tuni akkatti nu fixaa jirti. Ayyoon teenya du'aa jirti mootummaadhanii qaamota waraanatti waanuma isaanitti dhumaa jiran iyyuu hin beenu waan qabsoon beekanii waanuma mootummaa isaan bulchuu iyyuu hin beekan uummanni dhumaa jiru kun. Daa'imti akka horiitti qalama. Haati keenya meeqan isaatti akka du'e beeknaa mana isaanii keessa. Dhugaa rabbii uummanni shawaa dhumee jira. Innaan waan biraan jedhu addaan hin kutanaa hin jedhe dhugaa waaqayyo. Ayyee taaptaa godhaa isin keessanuu odeessan miira keessan ta'adhaa ta'u uummata kanaa furmaanni maahin Oromoo furmaanni uummata kanaa maahin waa'ee uummata Oromoo waa'ee uummata kanaa guyyaa lama guyyaa sadi bichaa haasa'uu hin qabu. Teeba ji'atti tushaa marammoo maal jaan jaran hanjiru baraaracha jechuudha. Haga dachii Oromiyaa keessa jarritu hin jirtu Oromoon eessumattuu nagaan argata. Jaaladha jibba. Haga dachii Oromiyaa keessa jarri bineensi kun jiru uummanni Oromoo yoomaa nagaan argatu harmeen Oromoo yoomaa nagaan argatu. Uummanni biyya keessa jiru hoo ta'e takka hin garboome ta'e takka hin bilisoome ta'e hin beekan. Uummanni kun gadi bahee oliif odoo iyyee shawaan gaafa dhumu arsiin odoo bahee iyyee kutaan 11 odoo gadi bahee iyyee mootummaa sochoosoo miti mootummaa buqqisoo miti biyya iyyuu buqqisuu danda'a uummanni Oromoodha. Garuu nuti oliif abboomaan jiru.
garuu nu toliif bo'aan jiru. Ati baga fayyite ganni. Ganni nagaa jirta? Fayyoo kootta akkam akkan gaddaa jiru tun argitanii yaa jiru. Ani mee fayyuu biyya maaloo yaa jiran ani waa'ee uummata kanaa garaa nama barraaqsa bahe. Dubbaddaadha koo. Ganni nagaa? Nagaa godha taaptaa godha siniin gashaa Oromoo koo beekaa koppileen Baga kitaaba. sigeessee baga waaqayyo kanaan sigeensiin jedha. Yaada sila kaasaa turtan tokko irratti waa tokko garaana nyaate beektaa? Jarri kun basmaam jettee akkamitti akkas gootii jedha. Namni baay'ee nama akkamitti basmaam jedhanii qalanii odeessu. Adaraa waaqayyo basmaamii kana bira jalqaba jarri kun waaqa beektii jedha. Qeessota isaaniis haa ta'u ani isaan dhufan Oromiyaa keessa hojiidhaaf. Maaliif jennaan sirriitti hubadhaa. Qarshii miindaa isaaniirraa birrii 200 miti birrii 5 yoo citte. Bataskaanni mana koo jala jiraanii leenee lasiraanuu maxxaa inji ani asii wanni isinii jechuun dhufne jedha. Mee jalqabuma isaan ikkoo tajaajila qeesii ta'uuf margeetaa maalii ta'uuf ikkoo isaan baala isaan hin cirreen qaban isinitti himaan. Baala meeqa xuuxanii wanni jedhanii beekumsa qabna jedhanii wanni jarri kun siluma waaqa beekuu basmaam jedhanii qalanii yaadan. Jalqabuma jarri kun waaqa hin beektu. Gadi badduu gadadoo. Dhiiga namaatiin kan dhiiga namaa dhangalaasan malee gootummaan hin jiru kan itti fakkaatu. Yartuu gaddeemtuudha jarri kun. Kana kun waaqayyo maqaa waaqayyo waamuu ishiitiif miti. Hubadhaa imimmaan har'a dhangala'u kun waaqayyo maaliif callisee jechaarra ganni nama sila waaqni jiraayet. Waaqayyo kan inni dafee nu owwaatu dhiiroo. Inni waaqayyo waamus yoo nagaa ta'edha. Laala amma kanaan dura waa meeqa dabarse uummanni kun karaa amantaas waa meeqa dabarsinees ga'e. Mee dhuguma inni qaddasu kunis parsantii 10 nagaa yoo jiraate miti. Otoo nagaa ta'e soo nama nagaa ta'e bakka fannoo baatutti otoo shugguxii baachuu baate waaqayyo maaf isan nagahu. Yartuu miti. Kanaafiyyuu abboonni keenya dur gaafa bokkaan roobuu didu tulluutti bahanii yaa waaqayyoodhanii iyyuu gaafa isaan tulluurraa bu'an bokkaan hin rooba. Ammas uummanni kun nagaadha. Uummanni kun qulqulluudha. Lafa jirtanitti isin waaquma kanaan egzoo jechuudha. Yaa waaqayyo jechuudha. Jara kanaaf hojiin kenna waaqayyo. Isinitti himaani sababuma jara kanaatiif sababuma achiin of tuulaniif eessumni koochi jira ture. Du'een awwaalcha isaan deemne. Sababa jara kanaatti jechaa. Kanaafiyyuu ammas hundumti keessan amma gaa waan kun ka'ee ani waan gara fuulduraa ta'uun isinitti hima. Waan kun ka'ee gaamma ajandaan kun wal gahee gaamma laala. Hunduu asiif achiin karaa mataa mataasaa fiigaa amma ajandaa mataa mataasaa uumaa jira namni hundi amma.